Waaw waggaa tokkoffaa keenya kabajuudhaaf qophiirra jirra. Yoo yaashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani nagaa godhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Arragaa kabaja waggaa tokkoffaa keenya ilaalchisee qophii irran jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Bakki amma isin itti na argitanii kichinii keessadha. Kichinii keessaa immoo dafqaatan jira jechuudha. Akkuma argitan dafqaatan jira. Biddeena tolchaan jira. Waa baay'eetu jira egaa namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatanii baga waaqayyo isin gargaaree waggaa tokkoon isin gahee nuun jedha jechuudha. Koomentii irratti yaada keessan barbaanna. Egaa kabaja waggaa tokkoffaa keenya ilaalchisee waa baay'eetu jira. Kuni jalqaba jechuudha. Jalqaba paartii waanidha kuni paartii 2, paartii 3, paartii 4 itti fufuu danda'a. Egaa waaqayyoon ala hundumaa keessatti nagaa isaa nuuf baay'isee fayyaa nuuf kennee idda gaa'ilatti seennee waggaa tokkoffaa keenya xumurreetiin jirra. Kabaja waggaa tokkoffaa keenyaaf immoo kun qophiin ani qophaa'u jalqaba irratti egaa biddeenan tolchaa. Meegaa jalqaba irratti biddeena tolchee viidiyoo kana keessa maaltu akka jiru haga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaa. Viidiyoo marsaa isa ittaanullee nan dhufaan isiniin jedha. Ani egaa akkuma argaa jirtanii biddeena kan tolchaa jiru ana booddeedhaan isiniin jedha. Biddeena tolchee akkasuma daabboon illee daffa'amee jira. Kennittoon illee naqameetiin jira. Waa baay'eetu gaa jira. Har'a eeliin kun baay'ee fataa jetti naa ho'iteeti jirti. Irrumaa fuudhee itti naqaa, irrumaa fuudhee itti naqaatan jira. Maabiraatiin naannoo an jiraadhu baay'ee fataa kan jedhedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni baay'een biizii hin godhu waan ta'eef maabiraatiin guyyaas halkan immoo surumayyuu karumtii itti naqanu hin jiru. Akka malee gaala jechuudha. Guyyaas kun amma biddeena keessan irraa fuutu ittuma naqxu jechuudha. Irraa fuutu ittuma naqxu iddoo biraatti garuu akkasii miti. Biddeena tokko irraa fuudhanii sa'aatii tokko immoo turaniitu biddeena tokkotti naqu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan keenya garuu akkasii miti. Namni biizii godhu hin jiru. Maabiraatii firiidemiidhaan fayyadamtan isiniin jedha. Kun egaa akkuma argaa jirtanii kichinii keessaan dadhabaa jira. Dafqaan jira. Biqiltuun illee na bira jirti. Waan tokko shunkurtii illee naadaa kan jirti. Akkasuma wanna tokko dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti na gargaaraa jirti. Waaqayyoon ishee haa eebbisu. Birzii kanallee dhugaa waaqayyooti. Ishiidhuma kan akaa'ee jechuudha. Birzii ani kan hin jaaladhu. Birzii yookiin kennettootti beektu. Ani kan hin jaaladhu jechuudha. Isa guggubaa sana. Isa difdifaa akka farsoo sana dafaddafanii baay'ee natti hin tolu ana. Guggubaa kana ishumatu naa guggubee haala kana fakkaatu naffeelli illee muraasumaan gargaaree. Kennettoo kanallee ishiidha dhugaa qaxalee wayii ishiidha kan nuuf qopheesse. Egaa kennettoo kanatti waan hundumaa nan dhiyeessu sukkaara, loomii, akkasuma irshoo maaliin kun itti nannabbe egaa kun akkuma argitanii isin agarsiisan jira gaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u haala hundumaa keessatti waaqayyo nu gargaaree nagaa nuuf baay'isee maatii keenya nagaa godhee waggaa tokko guunnetiin jirra. Aniif bilisummaan edda gaa'ila godhannee kanaaf egaa kabajachuu qabnaa kan jennu kaanee haala kanaan kun kennettoolee nanni hamma humna keenya ammuma waaqayyo nu gargaaree kennettoolee nanni biddeenallee ammuma dandeenye tolchannee waan tokko faa goonee egaa kabaja waggaa tokkoffaa jechaa jirra. Kabajuudhaaf qophiitti jirra. Kanaaf egaa amma immoo inni kun jechuudha daabboodha. Daabboo haala kana fakkaatuun tolchee daabboo yeroon tolchu ani kan alaa ajajamu sanallee baay'ee hin jaaladhu. Kun irraa saaqee isin agarsiisa jedhee naa saaqachuuyyuu na didaa jira. Ani kibootanii fataa godhee akkanatti daabboo
qamadii tolchuu tunatti tole dhugaa dubbachuudha fi kunoo daabboo kana qasin